Galgala keessa nama hin balleessin. Yaa Rabbi yaa gooytaa maaliif na calliftaa jiraachuun jabaattee dirmadhu yaa gooytaa keessa kiyya gartaa keessa kiyya gartaa. Yooyyaa ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaawwan nama barsiisan keessaa tokko siniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun na waliin tura. Hedduun keessan lakkoofsa bilbilaa seenaa keenyattiin ergannu nuuf qoodii jechaa turtaniittu. Anis kanan ture seenaawwan na harkarra jiran of harkaa xumuruufi sa'aatii kanarraatii kaastanii karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa duwwaa 937 naaf erguu ni dandeessu. Seenaa keessan kan ergattan sagaleedhaan riikardii gochuun waraabuuni. Sababiin isaa immoo barreeffamaan seenaan qooddan gariin hin dubbifamu, gariin immoo yaada hafaa kan garaa keessanii waan barbaaddan otoo nuuf hin qoodiin waan haftaniifi kanneen lakki barreeffama sirriitti hin danda'a ergaa kiyyas guutuutiin nan katabadha jettan immoo barreeffamaanis naaf qooduu ni dandeessu. Tarii akka tasaa ta'ee seenaan keessan otoo hin dubbisamiin hafeera yoo ta'e tarii seenaa sana yeroo laallu wanta keessaa na barsiisu yookiin immoo hordoftoota qophii kanaa ni barsiisa jedhee yaadu yoon dhabe ta'e qofadha. Al takka immoo ergaawwan karaa lakkoofsa kanaa ergaman baay'achuu isaarraa kan ka'e telegiraamiin ispaam miiseejii jala na jalaa kaa'a. Ispaam miiseejii jala immoo liinkiiwwan garaagaraa waan jiraniif sana banee dubbisaa hin turre. Lakkoofsa otoo isiniif hin qoodiin hanga yoonaa turuu kootti na of kolchaa jechaa kallachumaan gara seenaa guyyaa irraatti kan isin dabarsu ani Gammachiis Tashoomeedha. Yaa Rabbi yaa gooytaa. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhe Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 12 maatii kiyya bira taa'een baradheen qabxii gaariis fidee gargaarsa obboleessa kiyyaatiin gara biyya Chaayinaa deemeen akkan baradhuuf na ergus haa ta'uutii garuu haala jireenya biyya Chaayinaa dadhabeen baatii 6 keessatti as deebi'een yuunivarsiitii Finfinnee keessatti barnoota kompiitaraan baradheen eebbifameera. Maatiin kiyya jechuun immoo haatiif abbaan koo namoota qabeenya guddaa qaban magaala jirru keessatti qabeenya isaaniitiin beekamoo namoota turanii. Har'a garuu qabeenya mitii wanti nyaanneef dhugnuyyuu gargaarsa obboleessa koo biyya alaan malee hundumtuu duwwaa ta'eera. Ana waliin haatiif abbaan koo ijoollee 7 qabu. Nuyi ijoollee 7 keessaa kan hangafaa kutaa 12ffaa otoo baratuu bara 2001 carraan diivii biyya Ameerikaa deemuu isa dhaqqabee wanti hundumtuu milkaa'ee fi imala isaa gara sanatti taasise. Yeroo sanatti maatiin kiyya maallaqallee isarraa waan hin barbaanneef kallacha akkuma deemeen barnoota eegalee barnoota elektirikaal injinariingiitiin baratee eebbifamee gaa'ilas dhaabbatee har'a abbaa ijoollee 3 ta'ee waliin jiraachaa jira. Maatii keenyaaf yeroo ammaa kanatti jira kan jedhamus isaa. Barnoota kiyya kutaa 12ffaa akkuman xumureen akkuma yeroo ijoollummaa kootti waadaa naaf seeneen ati qabxii gaarii fidi malee yookiin ofitti si fudheen yookiin immoo biyya hambaa bakka biraa si geesseen si barsiisanaan jedhee carraan iskoolaarshiippii dafee naaf milkaa'ee kan biyya Chaayinaa kan ture deemeen barachuu eegalus haa ta'uutii garuu jalqaba irratti nyaatan dadhabee lammata immoo na dhukkubee sadaffaa immoo jaalallee biyyaa kan hin qabu kutaa 9ffaa yeroon baradhu irraatii kaasnee hariiroo jaalalaa kan waliin eegalle yaaddoosaaf taa'een barnoota barachuu dadhabee sababa kanneen sadaniif barnoota biyya hambaa dhiiseen gara biyyaatti deebi'ee. Abbaan kiyyaa nama hojiidhaan eenyullee isatti hin jenne hojii biizinasii hojjechuu irratti dhakaa tokkoon simbira 2 akkuma jedhan maallaqa qabu gosa tokkoon waan meeqa nama hojjechaa oolu. Siistama baankii biyya kanaas nama hedduu danda'u. Kanaaf yeroodhaa gara yerootti qabeenya irratti horachaa ture. Yoo xiqqaate waggaa 30 oliif sooressa ajab nama jedhamu ture. Haa ta'uutii garuu bara 2008 haadhaa fi abbaa koo walitti buusuuf ollaan namoonni haadha kiyyatti siqan abbaan kiyya qabeenya akka ishee dhoksuu fi haadha manaa gara biraa fuudhee biyya biraatii akka inni qabu itti haasa'u eegalanii. Namaaf safuudha mitiire gaa'ela waggaa 28 oliif hubni gidduu galee hin beekne namni gidduu
galee haadha kiyyaan mee baay'inni qabeenya kee meeqa akka ta'e ni beektaayii booddee ni gaabbita ijoolleen kee waan qooddattu akka hin dhabne dafii murtiirra ga'e jechuun namoonni haadha koo moccoruu eegalanii wanta dhugdu wanta nyaattu bakka jiraattu otoo hin dhabiin haati kiyyaa abbaa kiyyaan qabeenya waliin horanne natti himi kana ta'uu baannaan garuu anaaf si gidduu balaatu uumamaa jettee gaafatti. Barri kun bara 2008 gara jalqabaadha. Abbaan kiyyaa waan qabu hundumaa itti argisiise. Haa ta'uutii garuu namoota walitti buusuuf ka'anitti baay'ina qabeenya isaa akka isheetti hime haati kiyya isaanitti himtus qabeenya kan abbaa kiyyaa kan hin taane gamoowwan garaagaraa magaala keessaa kuni kan saatii abalu intala baluu ijoollee isaatii mee fuula keessa laale waliin fakkaatanii jechuun asii achi raasuu eegalanii. Haati kiyyas dubbii hiriyoota isheetti nagaa dhabdee tarii yoo nani du'e ijoolleen koo harka duwwaa hafuu dandeessi jechuun abbaa kiyya mana murtiitti himatte. Homaa abbaan koo qabeenyi biraa jira jechuun didee qabeenya dhokses ofiif hin qabu. Kanaan haati kiyya eega kana ta'ee qabeenya koo addanaaf qoodi ijoollee kiyyaaf hiniraa jettee gaafattiini. Yeroo kana inni lakki tasgabbaa'ii maal taateeti ijoollee 7 sibiraa otoo hin qabu maal barbaadeen gaa'ela gara biraa dhaabbadhaa maal barbaadeen immoo qabeenya dhoksaa bor ani naman du'udhaa yaa dubartii nanaa tasgabbaa'ii yaadii jedhee kadhateeni. Haati kiyya lakki jettee jalqaba adda bahanii lammaffaarratti qabeenya gargar qooddatanii erga qabeenya qooddatanii booddeellee haati kiyya ciistee fi hin beektu na dhokseera jedhee waajjira garaagaraa deemuun faayila ilaalchisti. Kanaan qabeenya hirattiinis nuyi ijoollee ishee jahaniif kan biyya Ameerikaa jiruun ala nuuf qooddee. Abbaan kiyyas ani amma umriin koo mana 60 seeneera kan hin hojjedhu isiniif ture har'a immoo gaa'elli kiyya yoo diigame qabeenyi kun anaafis faayidaa waan hin qabneef manan itti jiraadhu qofa naaf dhiisaa isa kaan hiradhaa jedhee itti gaafatamummaa obboleessa keenya isa hangafaaf kennee waan jireenya isaa hafteef isa gahu kutaa keessa ciisuu fi manoota kireeffaman ittiin jiraachuuf qofa fudhatee konkolaataa mana baaburaa magaazanii midhaanii fi kanneen kana fakkaatan maqaa obboleessa keenya isa biyya Ameerikaa jirutti jijjiiree innis dhufee qabeenya lammataa kan abbaa keenyaas qoodda. Erga obboleessi keenyi biyyaan baadeemee abbaa kiyya gargaaraa kan ture obboleessa keenya lammaffaadha. Innis akkuma abbaa koo dhama'aa otoo haatiif abbaan koo gargar hin bahiin fuudhee ijoollee lamas horateera. Haa ta'uutii garuu waggaa 4 oliif gaa'elli isaa nagaa kan ture maallaqa guddaa maatii kiyyarraa erga qooddatee haati manaansaa nagaa isa dhowwatte. Kanaan innis gaa'elli isaa adda hirame. Kan sadaffaarratti dhalatu hunduma keenyarra amala addaa qaba. Fuudhuus dhalchuus gaa'ela godhachuus hin barbaadu. Jireenyi isaa araada keessaa hiriyoonni isaa ijoolleetu jaarotadha. Maallaqa maatii keenyarraa qoodameen akka garaasaa itti fincaa'aa dhugee akka garaasaa ta'aa itti jiraachaa ture. Yaa Rabbi yaa gooytaa maaliif na calliftaa jiraachuun jabaattee hirmadhu yaa gooytaa keessa kiyya gartaa keessa kiyya gartaa. Kan arfaffaa har'a nama fooyya'aa ta'us haa ta'uutii garuu tokkoo keenyayyuu ofitti numbutu reefuma gaa'ela dhaabbataa qabeenya maatii keenyarraa qooddateenis yeroo isaatti dafee manaa fi konkolaataa hojii bitatee jiraachaa jira. Tokkoo hanga 4 kan dhalatan dhiirota yeroo ta'u 5 hanga 7 immoo dubartoota. 5ffaan obboleettii keenya dubaraa hangafaadha. Maatii gaariitti heerumtee turte. Haa ta'uutii garuu gaa'elli ishee nagaan qabu. Abbaan manaan ishee maallaqa isaa malee isheef dhimma hin qabu. Yoo barbaade hojii jedhee deemee baatii 1 baatii 2 biyya biraa turee dhufa. Wantoota godhuunis haadha manaasaaf of hin eeggatu. Obboleettiin kiyya isa waliin jiraachuu yaaltee booddee irratti waa hedduutiin isa qabattee yeroo gamsiistu gaa'elli isaaniis adda qoodame. Qabeenyi maatii keenyarraa qooddatte qabeenya abbaa manaa ishee waliin kan wal make ta'us haa ta'uutii garuu gaafa adda baate walakkaa isa maatii koorraa argateeyyuu isheen geenye. 6ffaan anadha. 6ffaarratti anatti dhalate. Qabeenya na dhaqqabe keessaa muraasa jaalallee kiyyaaf kenneen konkolaataa bitee akka dalagu nan taasise. Otuu gaa'elatti hin seeniinis maatii kiyyaa Finfinneen jiraadha jedheen isa waliin mana kireeffadheen waggaa 2 jiraadhe. Haa ta'uutii garuu turtii waggaa 2 booda dafee naa fuudhu jedheen nan ulfaa'ee fi haa ta'uutii garuu ulfa ta'uu koo baree anisiin kan hin barbaadu qabeenya
qabeenya keedha malee si waliin gaa'ela ijaarrachuun barbaadu jedhee na didee na dhiisee deeme. Konkolaataan isa harka waan na tureef obboloonni koo funyaansaa qabanii harkaa fuudhanii. Haa ta'uutii garuu inni waggaa 2 keessatti konkolaataa gara biraa bitateera. Anis otoon barnoota baradhuu daheen maatiin kiyya hundumaas beekanii barnoota addaan hin kuttunaan jechuun haati kiyya daa'ima koonarraa fuutee hanga har'aatti guddisaa jirti. Kanafe obboleettii keenya quxisuu ishee dhumaadha. Akka killeetti hanqaaquutti maatiin kiyyas hundi keenyas ishee qabanna ture. Haa ta'uutii garuu kan ishees jireenyi hin taane. Otoon heerumiin manatti deessee kan dhalate immoo fayyaalessa miti. Innis haadha kootti gatamee erga dhalatee kaasee mana yaalaarraa adda bahee hin beeku. Haatii fi abbaan koo walirraa adda bahanii hanga bara 2013 dhumaatti kanneen gaa'ela qabnu gaa'ela diigne, kanneen maallaqa qabnu immoo walakkaatii gadi nurratti hafee ture. Kan jireenya sirrii jiraachaa jiru obboleessa koo hangafaa fi obboleessa keenya ofitti nu hin bunne sana. Bara 2013 gara dhumaa haati kiyyas abbaan kiyyas dhukkubsachuu jalqabanii. Keessumaa abbaa kooti baay'ee hammaate. Kanaan hospitaala garaagaraarraa dabareedhaan hundi keenyi haadhaaf abbaa keenya naannessuu eegalle. Maalis ta'anii walirraa adda bahanis qabeenyi nuuf qoodani garuu kanuma isaanii waan ta'eef hanga dandeenye yaalluu itti fufne. Lafti, manni, konkolaataan jalaan gugurguramuu eegalanii. Haadha kiyyatti maallaqni guddaa bahee baatii 4 dhukkubsattee nuuf fayyuu dandeesse. Haa ta'uutii garuu haga har'aatti abbaan koon fayyine. Wanti qabna jennee nu harka jiru hundi mana haatiif abbaan koo keessa jiraatanii alatti hundumtuu jalaan yaa'ee dhume. Maallaqni yoon otoo jiraatee eessaan nama geessisa jedhamu adda bahuu haadhaaf abbaa kootti itti fufee waggaa 8 keessatti elmamee dhume. Maallaqni kun dhumuusaa qofaatu nama yaaddeessa otoo hin taane fayyaa kan hin qabne maatii keenya keessatti dhalate 5 keenyi jireenya gaarii hin qabnu. Nagaanis nuyi obbolaa giduun jiru. Jireenya kaleessa barre har'a jiraachuu dadhabne. Haatii fi abbaan koo yeroo qaban gargar bahanis amma hundaafuu abbaan kiyya dhukkubsatee waan jiruuf haati kiyya itti galtee wal dhaanaa jirti. Ijoollee 2, tokko kan koo fi kan obboleettii koo guddisaa. Obboleettii keenya hangafaa waliin mana tokko keessa waliin jiraatu. Adda bahuun maatii kiyyaa kunoo waan jiru akka hin jirretti taasisee kaleessa namni meeqa mana keenya dhufee nyaatee dhugee quufee kan irraa hafillee fudhatee kan galu har'a haadhaaf abbaa kootti shiroon qaalii taatee mana baaburaatii daaksifachuu dadhabanii kiiloo yookiin immoo walakkaa gabaarraa bitu. Kanumaafuu kan ga'e obboleessa koo hangafaadha. Baatiidhaan gara $400 ergaa fi walakkaatii ol qoricha bituun abbaa koof daa'ima obboleettii koof dhuma walakkaan immoo manuma keessa wal geessisaniitti jiraatu. Anaan har'a eenyutu yoo na gargaaraa jiraate gaariidha. Jaalallee koo konkolaataa ani biteen ofii konkolaataa bitate waa'ee gola keenyaa sirriitti waan beekuuf hanga tokko na gargaara. Anis nama gargaaramu ta'een otoo hin taane barnootan baradheen hojii qabadheera. Haa ta'uutii garuu maatii kiyyaaf qabeenyi erga gurguramee jireenya kanatti jiraachuu wallaalee. Yoo siif milkaa'eef ofittiin si fodha jedhee obboleessi kiyya biyyaan baa jiru waadaanaaf galeera. Haa ta'uutii garuu ani nama carraa qabus miti si'a hedduu feel na jalaa ta'e. Jirra kan jettan qabeenya kamiinuu mana konkolaataan maatii keessanitti hirkattanii jirraa taphattan maaloo seenaa kiyyaa fi kan maatii koorraa baradhaa. Kaleessa manni keenya guutuu har'a akka nama hatee fidee qilleensa irratti bittinsee qabeenyi abbaan koo umurii isaa walakkaa oliif ittama'ee waggaa muraasa keessatti harka keenya galee bittinna'ee isa bittinnaa'e immoo dhukkubni haadhaaf abbaa koo walitti qabee harka duwwaa nu hambisee jira. Qabeenyi akkatti fidan baay'ee salphaadha. Akkatti balleessan garuu keessumaa gaafa rabbi namaa qopheesse baay'ee ulfaataadha. Hiyyuma kana hundaan kan nu gahe immoo eenyu yoo ta'e gaariidha. Ollaa keenya gaafa beela'an kan gargaarruuni gaafa dheebotan bishaanitti qabatee mana haati kiyya deemtu. Oduun isaanii gaa'ela haadhaaf abbaa koo gargar qoode. Hangam gaa'ela isaaniitiin waggaa dheeraa jiraatanis haa ta'uutii garuu dubbiin qabeenyaan ka'u dubbiin
gaa'ilaan ka'u kanaaf nama gahaa. Har'a haati kiyya maal ta'a? Kana hunda ija kiyyaan arguu koorra du'een addunyaa kanarraa badeera ta'ee jeti. Abbaan kiyya hin nyaatu hin dhugu, nyaanni isaa qoricha. Gaafa nuyi ijoolleensaa mana deemnu kolfuun ni simata. Kanan ta'e kana rakkinni koon jedhu afaansaa cifamee miilli isaa naafatee takkaa kalee takkaa somba takkaa garaa jechuun qoricha qaama hoolaa akka nama hojjetee maallaqa miiliyoonaan baankii irra qabaan turree har'a wanti hundumtuu duwwaatti ta'ee mana tokko keessa oolee bulaa. Obboleessi kiyya lammaffaan hojiidhaan xiqqo akkuma abbaa koo tattaafatu erga haati manaansaa irraa adda baatee isattis jireenyi bitaatti galee joonjaasaa jira. Hundumti keenyiyyuu gaafa olii bilbillu oduu gaddaa yookiin immoo mardoo kuni badee kuni akkas ta'ee kuni gurguramee kan jedhu malee kanan godhe kanan ijaarradhe nageenyi nu gidduutti uumameera kan jedhu jiru. Ana biraa nan dadhabe ofin ajjeesa hojiin jibbe fi kanneen kana fakkaatantu dhaga'ama. Warreen kaan biraas akkanuma. Tarii biyyatti namoonni jireenya keenya kaleessaa beekan duruu waraabessa nyaachisu jawween mana isaanii jira kanaaf amma harka qullaa hafanii jedhanii nurratti haasa'u. Haa ta'uutii garuu mana haadhaaf abbaa koo keessaa kun hin jiru. Kaleessa qabu turanii har'a immoo homaan qabanii. Hundammoo kan godhu Rabbi waan na ta'eef dogongora waqtii ta'e haati kiyya uumteen waaqni hunduma keenyatti dheekkame. Rabbi dheekkamsa isaa isiniif haa laaffisu nuun jedha. Har'a hundumti keenyiyyuu ol jennee ija namaa laaluun hanga nutti ulfaatutti jiraachaa jirra. Haadha abbaa koo obboleettii koo hangafaan alatti namni magaalatti guddanne keessa jiru hin jiru. Hundumtuu bakka garaa garaatti baqateera. Tokkoon keenyi tarii maallaqa namaaf liqeessinee yoo nuuf deebi'ee bakki duwwaan gola maatii keenyaa guutamu hedduu waan na ta'eef gara sumatti darbanna. Hundumaafuu argatanii abuurraa galgalli ofii badoorraa Rabbi sinaa oolchu. Maatii koof immoo kadhannaa keessanitti yaadadha. Ana obboleettii keessan magaalaa Finfinneerraati. Ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yaa Rabbi yaa gooytaa maaliif na calliftaa jiraachuun jabaattee dirmadhu yaa gooytaa keessa kiyya gartaa keessa kiyya gartaa. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenyaa seenaan guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jecha laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuullee hin dagatinaa. Seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii horaa bulaa. Maaliif na calliftaa jiraachuun jabaattee dirmadhu yaa gooytaa keessa kiyya gartaa. Yaa Rabbi yaa gooytaa maaliif na calliftaa jiraachuun jabaattee dirmadhu yaa gooytaa keessa kiyya gartaa.